Jiraataa magaalaa Gaambeellaa ta'uu kan dubbataniif maqaan isaanii akka hin eeramne namni gaafatan galgala sa'aatii 2 booda socho'uun akka hin danda'amne sagalee Ameerikaatti himanii jiru. ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ንጋቱ 11 ተኩል ድረስ ማንኛውም ተሽከርካሪ ከአምቡላንስ ውጭ Kana hubadhe galgala sa'aatii 2 hanga ganama barii sa'aatii 11 walakkaatti konkolaataa poolisiif ambulaansii irraa kan hafe sochiin biraa akka daangeffamedha. Haala jirurraa kan ka'e namni yeroodhaan gara manaatti gala. Hanga ammaatti nagaadha jechuun dubbatan. Magaalaa guddoo naannoo magaalaa Gaambeellaa keessatti daangaan sa'aatii kaa'amuu kan dubbatan hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ugatu Adiin murtoon kun haaraa miti jechuun ibsu. የጸጥታ ኃይሉ ምቹ የሆነ ሁኔታ እንዲፈጠርለት በተለይ ከተማው የሚደረገው የጥበቃ ስራ sababaan itti daangaan sa'aatii kun kaa'amee fi humnoota nagaa eegumsaa mootummaaf haala hojii isaanii mijataa taasisuufi. Kanaan duras daangaan sa'aatii kun gama pireezidaantii naannichaatiin darbee ture. Haa ta'u malee hojiirra oolmaa isaa irratti wanti laafee waan jiruuf namni hedduus odeeffannoo waan hin qabneef. Kanaafuu murtoo haaraa miti jechuudha. Galgala sa'aatii 2 jalqabee hanga barii sa'aatii 11 walakkaa hamma 12tti yeroo kanatti paatroolii poolisii fi ambulaansiin socho'uu danda'u. Geejjibni inni kaan garuu dhorkamaadha. Sochii baajaajii wajjin wal qabatee ambulaansiin gahaa ta'e waan magaalaa keessa hin jirreef yoo humna nagaa eegumsaa mootummaatiin mirkanaa'e baajaajiin dhukkubsataa feetee yookaan haadha feetee gara bakka tajaajilli fayyaa jiruutti geessuu dandeessi. Garuu namootni mana dhugaatiifaa turan yoo jiraatan isaan irratti to'annoon ni taasifama jechuun dubbatan. Magaalaa Gaambeellaa keessa nagaa amansiisaatu jiraa jedhu obbo Ugatuun. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 7 bara 2017 baatii darbe keessa gurmuun riphxee loltootaa mootummaan shanee jedhee waamuuf ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee waamu gurmuu riphxee loltootaa naannoo Gaambeellaa keessaa akka socho'an himaman adda bilisummaa Gaambeellaa jedhaman waliin ta'uudhaan naannoo Gaambeellaa keessatti humnoota nagaa eegumsaa mootummaa waliin walitti dhukaasa bananii turuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanas hordofuudhaan magaalaa Gaambeellaa keessatti humnoota nagaa eegumsaa namoota meeshaa maleeyyii irratti hamma malee humna fayyadamaniiru jedhamanii shakkaman to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuu hoogganaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ugatuun ibsanii jiru. Lakkoofsa namoota to'ataman jedhamanii garuu hin ibsine. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.